Madaamin keenya yeroo hedduu nu jaalatti jenna. Sababni nu jaallachuu ishii immoo waan akka harreetti nu argattuuf waan nuti waan hundumayyuu tolee jennee kaayyoo keenyaaf mataa keenya gadi qabannee waan hojjennuuf malee otoo nuti nama amtuu yookiis immoo nama hojii seeraan hin hojjenne ta'ee nu jaallachuutii hin dandeessu jechuudha. Kanaaf obboloota koo madaamin yeroo hundumaa ishii bira teenyee akka nu ergattee ergamnuuf kan ishiin barbaaddu akka nuti biraa deemnu jireenya mataa keenya yeroo isaatitti galleetoo akka jiraannu barbaaddu. Sababa kanaan wal qabsiisanii yeroo tokko namoonni hamoonni jiru lafa hundumayyuu waan ta'eef ijoollota keenya sammuu isaanii adochanii akka isaan oomaatti dubbachuu hin dandeenye zim jedhanii callisanii akka deemanii fi qorichoota garaagaraa yeroo isaanii dhukkubbii dadhabbii waan tokko yeroo isaanitti dhaga'ameen si jajjabeessaa humna sii kenna jechuudhaan ijoollee keenya fi kiniinii wantoota akkasii kana laatu shiniin jedha. Kanaafiyyuu viidiyoo amma isin hojjedhu kiniinii kana akka hin liqibsine adaraa keessanis shiniin jedha. Anillee ergaan obboleettii amma viidiyoo isinii waraabde kana waan isin barbaachisa jedhee yaaduuf jechuudha. Keessumaa immoo kiniinii mataadha fayyadamnu parastaamoolii fi wantoota akkasii kana yeroo baay'isnee fudhannee dhiibbaa gadaamessa keenya irratti illee akka qabu akkasuma immoo laphee keenya irratti garaacha keenya irratti congaarra garaagaraallee nutti fiduutii akka danda'u asumaan akka hubattanis isiniin jedha. Maaliif ofii kiyyaa yeroo fayyadamutti baay'ee tokko na miidha isiniin jedha. Jabaadhatoo dhiisadha isiniin jedha. Itti fufnee wal kanaaf obboloota keessaniif illee sheer godhaa nagaa lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu hin daganne isiniin jedha. Chaanaalii kanallee sabskiraayib akkasuma immoo maatii nuuf ta'aatoo sheer koomentii yaada qabdan barreessadha. Adaraa keessan of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Viidiyoo akka ittaanutti wal wajjin dhaggeeffanna isiniin jedha. Turtiin keessan ana wajjin haa ta'u hedduu isin jaalladha. Turtii gaarii. Kana yoo argitee hanga dhumaatitti dhaggeeffadhu tokkittiin kee bira hin darbin. Shamarran biyya Arabaa jirtu mara isaaniitti sheerii naa godhi. Ijoollee Beerut keessa jirtu hunda isaanii warra viidiyoo koo isa dheengadda hojjedhe daawwatanitti hunda isaaniitti sheerii naa godha. Viidiyoon dheengadda irratti dubbadhe maayidha waa'ee qoricha yookiin kiniinii mana madaamiitiif fudhatinaa isiniin jedhe isa asirratti isinii maxxansee jira. Tokkoffaa kana lammaffaa kana. Qoricha tabaan lameen fudhatinaa baqa. Isin dhukkuba taananiini ishiin mana yaalaa sinaa geechitu. Qarshii ofiin baastu taananiini birriin keessa sin jalaan dhumu birrii ji'a tokko obbiratti hambifadhaatu qarshii hunda hin ergattu gara maatii keessanitti yoo ta'e birrii ji'a tokko obbiratti hambisaatoo ittiin wallaanama. Ofii keessaniif mana yaalaa dhaqaatoo qarshii keessan kaffaladhaatoo qoricha ofii keessanii fudhadhaa yoo sin dhukkubu. Akka qoricha ishii sin hin kennine ishiin umurii ishiitiin kennamaaf malee umurii keessaniin hin kennamu waan ta'eef qorichichi jechaadha. Ijoollee meeqa biyyatti galeetu kan maraatee sammuun keessan sirriin jirra. Asumatti illee jechaadha biyya Arabaa kana keessatti nama meeqa kiniinii kana fa'aa hin fudhatinaa gongumayyuu. Gaafa isin dhukkube yookaan immoo gaafa waan tokko dhageechanii dhanni keessanii na kirkiretti yookaan immoo gisee iyyitanitti akka ishiin adaraa waaqa kiniinicha kana isin hin kennine. Irraan fudhatinaa gongumayyuu sammuun keessan sirrii isin hin hojjetu isa barraan jechaadha. Akka kinoo nama haraada waan adda addaa qabu san akka waan kinoo haraada ankoolii waan ta'e qabamtanii sanitti isa kana amma argattanitti jechaadha. Sammuun keessan sirrii isin hin hojjetu. Asitti isa isinii kenniti isa isin nyaachiste taananiin biyyatti gaafa galtan qalbeeffadhaa biyyatti gaafa galtan sammuu keessan dhabdan hin fudhatinaa kiniinii kan abbaa barbaadan gaafadhaa garuu isaan hin ittiin dubbatinaa. Ani madaamii koo gaafadheen ture inni iyyuu walii baay'eedha naan jette. Inni kun amma fakkeenyaaf dolansiitiin kun wannoodha 0.5dha miligiraam. Inni kun baay'ee gadi bu'aadha jecha gadi xiqqaadha. Isa kana maaltu fudhata obboleettii ishiitu fudhata mana isaanii dhaqeetinan suuraa isaa isinii kaaseen. Isa kanaan ishiin fudhattuu fi gisee asaabni ishii gisee aarii qabdu gisee sammuun ishii dadhabe kan ishiin isa kana fudhattu jechuudha. Inni kun baay'ee cimaa odoo hin taane kan kanarra cimaan hin jira. Abbaa barbaadan gaafadhaa. Mana yaalaa yoo deemtan maaliif akka fudhatanillee gaafadhaa. Isaan iyyuu isinitti himan. Warra maraate fudhata. Warra bakka sammuun isaanii dadhabeetu fudhata malee isin ijoolleen Itoophiyaa kun hin fayyadu gonguma kanan fudhatina isin akka mana isaanii keessatti haftan akka isin jaanjoftaniif kana isinii kennama. Inni biraa jechaadha. Gisee mataan keessa isin dhukkube qoricha kana argatanii mata isa kana fudhadhaa banadoolii kana. Banadoolii kanatu namaaf kennama gisee mataan nama dhukkube. Inni kun kan kootan ofii kiyyaaf mana yaalaa dhaqee fudhadhee jechaadha. Samuun na dhukkube. Inni asii kun immoo solbodiiniin kun maalidha? Fakkeenyaaf yoo harki keessi dhukkube yoo jilbii kee duddi kee gateettiin kee faassi dhukkube kan inni fudhatamu. Baay'ee shaggaadha waan ta'eef gisee dadhabbiin tokko namatti dhaga'amu kan fudhatanii
ani kan kooti inni kun lamaan ofii kiyyaafan deemee fudhadhe jechaadha. Isa kana gisee fudhattan immoo argitanii mata isaasii kan. Isaasii kana maal fan akkaatti irraa kutee asirratti isin maxxansee barasaa. Inni iyyuu barri yoo irra darbe takka takka amma rakkattuun hin jirte kan guyyaan irra darbe kan isinii kennitu jechaadha. Maaliif jennaan inni qorichi mana yaalaa baay'ee guddiidha. Kanaan binneetoo kanaan isaanii kenninaa jedhaniiti qoricha guyyaan irraa dhume iyyuu isinii kennuu danda'an. 2027 2027 jechuun gara fuulduraatitti 2024 23 kan duraan guyyaan irraa dhume hin fudhatina 2025 kanayyuu ji'a maal keessa akka jirtan kiniini sunii fi jiini kun akka wallaallatu laalati fudhadhaa malee akkanuma isin jettan akkuma ishee isinitti kenniteen ofitti narinaa waaqa kadhadhaa bakka waaqayyo isin hin gatu kan inni kan biyyaa isin baase isin hin gatu waan ta'eef waaqa kadhadhaa qoricha homaa isiniif hin godhu qoricha biyya arabaa hin fudhatina sammuun koo nagaan argatu biyya haadha kooti biyya abbaa kootitti nagaan galeeto nagaan jiraadha jennaan inni qorichoota madaamuun isin kennanitti hin fayyadamina hin fudhatina isin dhukkubatanan ofii keechaniin mana yaaladhanna birrii kiyyaanan dhaqa damoosa kiyyaanan dhaqa konkolaataa illee sii qabuu baattu taaskiinatu kaffalana wajjin deemi jedhiiti ofii keetii mana yaalaa deemi qoricha fudhadhu malee qoricha ishiin fudhattu hin fudhatin dhugumatti isiniin jedha qalbeeffadhaa waa tokko isinitti immoo madaamii koo maaliif nan gaafadhee qoricha kana maaliif ijoollee keenya maaliif kennitu jennaan inni fakkeenyaaf naan jette waggoota dheeraadha madaamiin koo baay'ee nama qulqulluudha garuu obboleewwan dubartoota nama 3 qabdi haati tokko nama dhaltus hundi akka tokko miti obboleewwan ishii garuu amma ishii naaf hin gaananaaf maaliif aniif isheen nama dhalan qabne nama neerumne nama mana jirtuudha waan ta'eef baay'ee tokko nama gaariidha qoricha kana kan ijoollee keechaniif kennanii fi ennaa waggoota baay'ee mana madaamii keessa turte gadi si dhiisu waan hin jaalanneef naan jette kan qoricha kana namaaf kennan qoricha kana nyaatte jennaan hin jaanjoftee mana isaanii keessatti hafta jaanja'uu bichaa miti biyyatti illee yoo galte sammuun kee sirrii sin hojjetu akka galtu yoo galmaataaf kaate waggaa baay'ee mana madaamii tokko keessa turte yoo galmaataaf taate sin jaalatan akka galtu barbaadan maaliif isaanuma bira teechi akka hojjettu barbaadu malee sarraatanyaa taatee fi akka hojjettu barbaadu malee si galchuu barbaadan kanaaf kan qoricha akkanaa kana zim jedhanii isaan nyaachisan naan jetti sammuun ishii bakka fakkeenyaaf amma inaarta yoo taate jaalala madaamii saniin qabdu ittiin dhiyaattu yoo taate gaafa kiniinii kana fudhatte akka oolaa jaanjoo sassi godha akka nama kinoo zim jedhee bakka waan ta'e kan duraanii yaanni kee yookaan maatii kee yaaddee yookaan jaalala madaamii sanitti haala jaalala keetiin itti dhiyaattee wajjiniin kolfiteen taphanne wadumaan beekin qalbiin kee ishii bira si jira wajjiniin kolfitee taphattee akka barbaaddetti ishii wajjiniin jiraattaa jechaadha. Kiniini kana gisee hunduma sii kennitu taane qalbeeffadhaa dhaggeeffadhaa dhugumatti isiniin jira. Mana madaamii keessatti akka barbaadanitti jiraachuun hin danda'amu. Akka barbaaddetti si dhukkuba taane ittiin himatin. Kadhadhu jilbiifadhu kadhadhu. Inni biyyaa si baase sin gatu jilbiifadhu kadhadhu. Gara malee sitti cimee si dhukkuba taane ishii mana yaalaa si hageechitu nageechi jedheen. Kanaaf kanarraan kan hafe qoricha isaan itti fayyadamanii nama nuume nungatu yoomiyyuu. Laphee qulqulluu cimsaati kadhadhaa malee daawwaa isaaniin fudhatina. Daawwaa isaaniin barina. Innaan mooyi ani guyyaa tokkittiin fudhadhe kiniinii kana jechaadha. Guyyaa tokkittiin fudhadhe hanga yoonaa guutuudhuma ta'aa jira. Addan kutee jechaadha. Innaa maaliifi yoo kiniinii kana fudhatte ta'e banadoolii kanas solbidinii kanas yoo zim jetteetuma fudhatta ta'e uumaa siin godhu. Sammuun keessa bare taananii keechi keessa bare taananii hennaa dadhabbii sitti dhagaame hennaa duddi keessa dhukkube miilli keessa dhukkube kiniinii kana fudhattee ciista taananii jechaadha akka dadhabbiin keessirraa baduuf boru gaafa biyyatti galte dhugaan siniin jedha warri shamarranii keessatti jechaadha ijoolleen heerumtanii dhalan qabneefaa gaafa biyyatti galtan dhalarratti siniin dhiba galtanii da'uullee hin dandeechan hin fudhatina sababni isaa gaafa dadhabbiin keessatti dhagaamu ofii keetiif bayyanatti dadhabbii kee baate odoon taane kiniinii kana dadhabbii si baasa. Waanuma hojjechaan oolle sitti fakkaata yoo qoricha kana fudhattee ciiste. Dadhabbiin kee hundi sirraa badaa jechaadha. Asitti yoo ati ammuma dadhabdu kiniinii kana sin jettee ofitti tartee jettee gaafa biyya galtee dhala godhachuuf jettu gaafa garaatti baattu baay'ee si rakkisa. Dhugumattiin siniin jedha sheerii walii godhaatii fayyaa ta'a fayyaan dhabina qoricha akkanaa kun immoo kana malkiisaa kana qofa osoo hin taane adiidhaan isin jira. Kiniinota akkanaa kanarraa fagaadhaa nyaatina kiniinii mana madaamii keessatti fayyaa ta'a.
Video kana share godhiti hunda isaanii biraan naa gahi. Takkitti isaanii biraan darbin. Ijoollee Beerut kana keessa jiran hunda isaaniitti share naa godhi. Biyya biraan beekuan. Garuu Beerutii keessa warra jiranitti share naa godhi. Sababni isaa ji'a kana keessa ji'a nu amma keessa jirru kana keessa Hawaa Asfar kan jedhamu jira. Afaan keenyatti yoo hiikamu bubbee bicaa halatti hin argitanii jechaadha. Gibbii keessa barandaa keessa warra fakkeenyaaf amma ijoolleen gibbii qabdan jechaadha. Madaamin keechan gibbii qabdu warri gibbii keessa xaraddanii uffata ittiin xaraddasaniin ol galtaniin hojjetina. Akkuma haala xaraddaniin gadi baatanii gibbii san qulqulleessitan taananiin ol galaatu uffata san ofirraa yaasatti miicaa. Anna keechan akkasuma dhiqadhaa. Oduma shaaworii keessatti dhiqachaa jirtanuu uffata san qofaasaa ofuma keechanii miicaa. Deebi'ee machaadha gisee alixxan yookaan barandaa yoo dhixxan bubbee bicaa jira. Lafarra bicaa wayiitu jira. Awwaara bicaa wayii. Ji'a kana keessaadha. Ji'a kana bichaadha. Yeroo hundumaa waggaatti ji'a kana qabadhaati. Gisee akkanatti bubbee bicaan jiru miila keechan duwwaa gibbiin dhiqina. Fakkeenyaaf amma caammaa laxxalaxxee kaawwattanii gisee gibbii dhixxanii yeruma san bishaan bichaa ofitti naxxanii boodan yookaan galgalan shaaworii gala jettanii dhiisina. Hoggasuma galaatii dhiqadhaa. Sababni isaa maal jedhama dhiqaadha. Uffata san odoo shaaworiin galin hoggasuma odoo ofirraan dhiqin odoo miila keechan hin dhiqatin miila keechan caammaa laxxalaxxee kaawwattanii gibbii ittiin qulqulleessitanii hoggasuma shaaworiin galtan galgala dhiqadheettee ofirra tursiisnan jechaadha. Dhibee wayiitis hin qaba maal jedhama innis isfaayiraatu sin qaba. Kanaafi namni akkasinitti naxxiffanne ji'a kana keessa jira. Namni anxiffate irraa siqaa suppermaarkeetti minamna yoo deemtan. Innaa gibbii xaraddan immoo jechaadha. Funyaan keechanii fi afaan keechanitti shaarbii godhadha. Kammee ma'oo qabaachuu baattanii shaarbiin jechuun rakkoon qabu. Shaarbii mana keechaan dhabdanii. Mataa keechanii fi funyaaniif afaan keechanitti xaqallaladha. Ija qofa ofan bisaati jechaadha. Gisee gibbii xaraddan. Barandaas gisee dhixxanis jechaadha. Deebi'aatoo shaaworii galaatoo uffata biraa kaawwadhaati mana keechatti hojii yaaddisii eegala. Uffata ittiin gibbii xaraddanii fi barandaa xaragattanii manatti ittiin ol hin deebiina. Ji'a kana yeroo akkana kana qabadhaa waggaatti gisee hundumaa biyyoota biraan beekuan. Beerutiin kana keessa akkas. Ji'a kana gisee hundumaa ji'a kana keessa akkas isin jedha. Viidiyoo kana sheerii walii godhaa. Namni tokko biraan darbina. Dhaggeeffadhaati sheerii walii godhaati qalbeeffadhaa dhugaattis. Innammoo yoo gibbii madaamin keechan gibbii yookaan barandaan qulqulleechaa isiniin jette deebi'aati uffata qayyaradhaa. Ji'a kana qofa waan ta'eef jiini kun yoo keechaa dhume rakkoon qabu. Ol galaatii uffata keechan ofirraa yaasatti shaaworii galaatii uffata keechan miiccatee hafadhaa. Guyyaadhaan nuun xaraddu taananiin qulqulleessitu taananiin isinis guyyaadhaan dhiqadhaa. Uffata biraa kaawwadhaati hojii eegala mana keechatti jechaadha. Kanaafi nama tokko biraa kan dabarre viidiyoon kun nama tokko bira. Anis ofii kiyyaaf jechuun gibbii nan qulqulleecha garuu ji'a kana madaamin koo naan qulqulleechinaan jettu sababni isaa fakkeenya warri dhibee sukkaaraa waan adda addaa qaban ofii isaaniitiif of sodaatu. Shina naanillee maal anaaf jetteetillee maannoo jettii miti kaa. Viidiyoo kana namni takkittiin akka biraan dabarree sheerii walii godhaa isiniin jira. Asitti immoo jaazii naa quncisaa irratti natti fakkaatan jaazii namoo maal jedhanii jiran. Akkana garagalaati laalaa koottaa bitanii nyaadda. Merci. Asumaanii koottaa kana nyaadhaa isiniin jedha yoo raawwattan yookaan immoo abbilii nyaadda galgala abbilii nyaadda ta'u ciisa. Isin uqqisa borcii isinirraa balleecha. Fayyaa ta'a.